Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo ka xumura torban kana kunooti. Sagantaa har'aatiin waa'ee akaakuuwwan koronaa vaayirasii haaraa addunyaa yaaddessaa jiranii. Haalli ittiin nama tokkorraa nama garaatti darbullee haala saffisaa fi haala salphaadhaan namatti darbuu akka danda'u qorannoo nama yoonaatti jiran ni ibsu. Turtii barreessaa kitaaba Bishaan Gubatee gaazexeessaa Mohaammed Siraaj waliin. Bishaan akkamitti akka gubatu kitaaba dubbisanii arguu wayyaa beektaa namni gareen mata duree malaaleetii adda addaatti kenna. Kitaaba ammoo mata duree ilaalanii murteessuun hin danda'amu. Oduu gaggabaaboo fi odeessaalee biraallee harkaan qabaa. Ani bakka laatoomaati. Ardiin Afrikaa talaallii koronaa vaayirasii doozii miliyoona 270 argachuu pirezidantiin Afrikaa kibbaaf dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosa guyyaa kaleessaa ibsaniiru. Talaallii vaayirasichaa Afrikaan argatte kana qooduuf akkamiin karoorfame? Daayireektara jiddugala ittisa dhibeef to'annoo Afrikaa kataan Dr. John Kegasang gaafanneerra. Talaalliin kun akkamiin argamee biyyoota Afrikaaf qooduuf hojimaati qindaa'an jira gaaffii jedhu deebisuudhaan eegalu. As a continent, we have developed what we are calling the COVID-19 vaccine development and access strategy. Akka ardii Afrikaatti hojimaata talaallii COVID-19 ittiin argachuuf nu dandeessisu qopheessinee jirra. Hojimaata kana dureewwan biyyoota Afrikaatu hagayya darbee gaafa 20 baasan. Hojimaati kun wayita bocamu fedhiif faayidaan biyyoota Afrikaa hundaa ilaalcha keessa galfameeti. Biyyi gatamee teellaatti hambifamu hin jiru. Akkaataa ardiin Afrikaa talaallii COVID-19 argachuu dandeessu irratti walga'iin tibbana gaggeeffame baay'ee milkaa'aa ture. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaaf dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa talaallii doozii miliyoona 200 fi miliyoona 70 argachuu beeksisaniiru. Kanaafuu yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa talaallii kana argachuuf gaaffii dhiyeessuu danda'u. Akkaataa kaffaltii irrattis karaa baankii Afrikaa Afri-Exim Bank jedhamuu dubbatanii mijeeffachuu danda'u. Biyyoonni tokko tokko talaallicha dafanii argachuu fedhu kanneen weerarri vaayirasichaa daran ittiin hammaatiin ammoo fedhiin qaban gadi aanaadha. Wayita talaallichi biyyootaaf qoodamuu haalli kun ilaalcha keessa galaa jennee Dr. John gaafanneerra. Clearly, with rare exceptions, the exception being Tanzania, most countries. Asirratti dhimmi adda ta'e muraasni jira. Fakkeenyaaf Tanzaaniyaan alatti biyyoonni kaan ilaalchi isaan talaallicha fudhachuuf qaban gaariidha. Biyyoonni hedduun dhiibbaa guddaa vaayirasichi dinagdee, fayyaa fi hawaasummaa irraan ga'e hubatanii talaallii ardittiin argatte fudhachuuf fedhii agarsiisaa jiru. Fedhii biyyootaa irratti qorannoo geggeessineen bu'aan arganne jajjabeessaadha. Namoota 15,000 biyyoota Afrikaa 15 irraa qorannoon irratti geggeeffame keessaa dhibbeentaa 60 haga 90 akka ta'an fedhii agarsiisaniiru. Talaallicha fudhachuu irratti kanneen shakkii uumanis jiru. Kun haala jiruuf jireenya hawaasaa fi aadaa biyyoonni talaallii fayyadamuu irratti qaban irraa kamadduudha. Garuu akka uummati hubatu kan hin barbaadu talaallii kanaan duras fudhachaa turre. Kun waan haaraa miti. Kanaafuu kunis akkuma kanneen kanaan duraa talaallii nama fayyisu ta'uu hubatanii amananii fudhachuu qabu. Xumura irratti talaalliin kun akkamiin biyyoota ardichaaf qoodama ka jedhuu fi kaffaltiin haala kamiin raawwatama ka jedhu irratti kana jedhan. This is not the first time we are challenged in our struggle to fight this pandemic with issues of how do we distribute what I call rescue. Haalli akkasii wayita nu mudatu kun isa jalqabaa miti. Bara darbees qorannoo vaayirasichaa geggeessuu irratti qormaati nu mudatee ture. Rakkoo kanaaf akka furmaataatti sagantaa kenniinsa tajaajila fayyaa Afrikaa hundeessinee hojjechaa turre. Ammas sagantaadhuma sanatti fayyadamuun tatamsa'ina vaayirasichaa baay'ina uummataa fi dhiibbaawwan biroo ilaalcha keessa galchuun talaallii kana qoodna. Biyyoonni talaallicha fudhachuuf qophii hin taane ga'een isaanii gara biyyoota fudhachuuf fedhii guddaa qabaniitti darba jechuudha. Afri-Exim Bank akkaataa kaffaltii mijeessuun ga'ee isaanii gumaacha. Baankiin addunyaas biyyoonni akka talaallii kana argataniif deeggarsa guddaa gochaa jira. Talaalliiwwan yeroo ammaa kennamuu eegalanii fi qophaa'aa jiran hedduudha. Akka ardii Afrikaatti oomishtoota talaallii gosa hundaayyuu dubbisneerra. Amma kan arganne garuu kanneen gabaarra oolan Pfizerii fi AstraZenecaadha. For now, the Pfizer vaccine, the AstraZeneca vaccine.
Akaakuun koronaa vaayirasii haaraan biyyoota adda addaa keessatti argamaa jiru mootummoota yaaddessaa jira. Akaakuun koronaa vaayirasii haaraa kun maalidha? Talaallii haaraa barbaadamu kan dura argameen ittisuun ni danda'ama. Biyya Swiidin Yuunivarsiitii Maaler-Daalanitti barsiisaa fi barataa PhD fayyaa hawaasaa akka ta'e Bantii Galataa dhimma kana irratti dubbiseen ture. Amalumti vaayirasii uumamaanii yeroo yerootti akkaataa tartiiba seelii yookiin immoo DNA isaa kana yeroo baay'ee jijjiirrata. Kuni haaluma uumama vaayirasiiti. Deebisees immoo haalonni tokko tokko fakkeenyaa fi qoricha kana kennuudhaan keemikaalota adda addaa maal adda addaa kanatti saaxilamuudhaan gosni vaayirasii tokkos immoo saffisaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf uumamas haalli tokko tokko haalli inni keessa jiraatu tokkos immoo isa dirqisiisee jijjiiramuu fiduu danda'a jechuudha. Mee amma koronaa vaayirasii kana naa laallu iddoo adda addaatti jalqaba UK irratti dhageenye Biraazil as Keeniyaa kanallee waan akkanaa dhagahaa jirra. Maal beekna waa'ee akaakuuwwan koronaa vaayirasii haaraa amma argamaa jiranii? Amma yoonaatti gahe gosa sadiitu jira waan haaraan kun jedhama. Inni tokko kan biyya Ingilizii jirudha. Inni tokko Afrikaa Kibbaati. Inni tokko immoo Biraazil sanadha. Jijjiiramni isaanii suni gahe pirootiinii isa vaayirasiin kun ittiin dhandha namaatti yookiin immoo seelii namaatti maxxanu irratti jijjiirama argamsiise jedhama. Kana jechuun haalli ittiin nama tokkorraa nama garaatti darbullee haala saffisaa fi haala salphaadhaan namatti darbuu akka danda'u qorannoon amma yoonaatti jiran ni ibsu. Haa ta'u malee dhukkuba caalmaa hammeenya qabu yookiin immoo saffisaan ajjeesuu kanarratti garaagarummaan jira kan jedhu kuni amma yoonaatti wanti bira gahame hin jiru jechuudha. Talaalliiwwan amma dura argaman biyyoota adda addaa keessatti faayidaarra oolanii akaakuuwwan haaraa amma argamaa jiran isaafis oolu jechuudha ittisuu isaanii. Amma jijjiiramni qaama vaayirasoota kana keessatti dhufaa jiru kuni pirootiinii isa jedhamu isattiin isaan namatti maxxanan qofaa irratti jijjiiramni jiru. Talaalliiwwan kun kan hojjetan immoo pirootiinii kana qofaa akka isaanii miidhaarraan ga'anii osoo hin taane akkuma isaan qaama vaayirasii sana hundumaayyuu akka isaanii nama miine akka godhan ta'eeti kan hojjetame. Kanaaf iyyuu hamma yoonaatti beekumsa jiruuni isuma jiru kanaan fayyadamuu ni dandeenya kan jedhudha. Haa ta'u malee gosa isa kanii Afrikaa Kibbaa suni sodaatu jira. Maaliif yoo jedhame inni gosi Afrikaa Kibbaa sun immunity yookiin immoo qaama dhukkubarraan nu dhoowwu irratti dhiibbaallee fiduu ni danda'a jedhamee sodaatama waan ta'eef inni rakkoo ta'uunsaa hin hafu kan jedhudha sodaan jiru. Talaalliiwwan immoo gosa adda addaa kan kaampaaniiwwan garaagaraa oomishan kana gidduu garaagarummaan jiraachuu mala? Talaalliiwwan kun akkaataa isaan itti hojjetamanii beezik yookiin immoo bu'uurri hojjetama isaanii waluma fakkaata. Kanaafuu gosa adda addaa fudhachuun kun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee bu'aa isaan agarsiisan yookiin immoo hammam namarraa dhorkuu danda'u kan jedhu ciminni isaanii yookiin immoo faayidaan isaanii xiqqoo akka wal caalu ni beekna. Amma yoonaatti kan beeknu Pfizer kan jedhamu kuni dhibbantaa 95 akka namarraa dhoowwuu danda'u, Modernaanii dhibbantaa 94.1 akka ta'ee fi AstraZeneca jedhamu kun immoo naannoo 90% namarraa akka dhoowwuu danda'u qorannoon ni agarsiisu. Kun jechuun egaa baay'ee adda addummaan isaanii kun badaa hedduu miti. Haa ta'u malee akkaataa isaan ittiin kuufaman akkaataa itti firiijiitti gargaaraman adda addummaatu jira waan ta'eef isadha tarii biyyoota guddatan kan akka Keeniyaatii fi rakkoo cimaa ta'uu kan danda'u isadha maleessa gosa adda addaa ta'uu isaanii miti. Gidduutti immoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Sibaat Neggaa fi Keeriyaa Ibraahim dabalatee hoogganooti olaanoo TPLF to'annoo jala oolfaman 20 ta'an har'a mana murtiitti dhiyaatan. Namoonni kunneen yakka heera mootummaa humnaan diiguun kan shakkaman ta'u FBC'n gabaaseera. Manni murtii qorannoo dabalataaf guyyaa 14 poolisiin gaafate ayyameera. Filannoo pireezidantii Yuugaandaa kaleessa taasifame sagalee lakkaa'aa jiru. Ganna 35f biyyattii kan bulchan Yoweri Museveniin dursaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Morkataan isaanii Boobi Waayini sagaleen hatamuu hime anatu injifatee jedhee labse. Humni waraana biyyattii dallaasaa cabsee manni isaa to'annoo waraana biyyattii jala akka jirus beeksiseera. Loltoonni Ameerikaa erga bara 2007 as Somaaliyaa keessa jiran har'a jimaata amajjii 15 guutummaan guutuutti biyyattii gadi dhiisanii bahu. Loltoonni jajjaboo 700 ta'an garama akka geeffaman himamuu baatus Ameerikaan sochii Al-Shabaab hordofuu akka itti fuftu beeksifteetti. Loltoonni kunneen irra hedduu waraana Somaaliyaa leenjisaa akka turan yoo ta'u haleellaa qilleensaa fi dirooniin hoogganoota Al-Shabaab hedduu ajjeesaniiru. Oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen.
Kaarraaf qopheeffannee isa xumuraarra geenye irraa gaazexeessaa Mohammad Siraaj kitaaba mata dureen isaa bishaan gubate jedhu ka fuula 350 qabu barreessee gabaaf dhiyeesseera. Kitaaba isaa kana ilaalchisee bilbilaan turtii gabaabaa waliin taasiseen jira. Gaaffiin koo ka jalqabaa bishaan akkamiin gubataa ka jedhu ture. Bishaan akkamitti akka gubatu kitaabuma dubbisanii arguu wayyaa beektaa namni gareen mata duree malaaleeti adda addaatti kenna. Kitaaba ammoo mata duree ilaalanii murteessuun hin danda'amu. Kanaaf haala itti bishaan gubate sanii kitaabuma keessa arguu wayyaa. Ayyeemee waa'ee kitaabichaa nutti qophii isaarraa ka'eetii hagam akka sitti fudhatee waa'ee maaliirratti immoo fuulleffattee akka barreessite. Kitaabni kan ture kan barreessu eegalee gara waggaa 10 ta'a. Kan inni xumureemmaa waggaa 8 tura jechuudha. Xumureetumaan yeroo sanitti haallinis mijaa'u dide osoo maxxansiin ture ammatti deebi'eetiin irra deebi'ee waan fooyya'uu qabus fooyyeessan haala saniin baasii jechuu wanti amma baay'inni irratti xiyyeeffatu mooranii ilaalcha warri saayikooloojii ilmi namaa kun parsantii 85 ilaalchaa jedhanii hojiin isaati. Wanti hojiidhaan hojjetu parsantii 15 sammuu keessatti wanti hojjetamaa waan jiru tokkotu jira. Waan tokko hojjechuudhaaf maaltu narraa eeggama waan jiru. Namoonni waan isarraa eeggamu hangamti akka beekanii yeroo hedduu amma nama biraatitti dabarsuu itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuu tokko ni jiraan. Waan akkasii haalli itti namni hubachuu qabu waan jiru. San irratti waan xiyyeeffatu qaba. Jireenya keessattis waan nama mudatu bu'aa bahii hedduutu jira. San qabaa jechuudha jaalala wajjin wal qabate. Akkasii wanti bal'aa kitaabni gara 350 dhimmoota garaagaraa kaasaa jechuudha. Ilaalcha akka namitti yaadu akka waa ilaalcha namaa kun saayikooloojii fakkaata garasitti ramaduu dandeenya kitaaba kee. Kitaabni saayikooloojii kitaabni asoosama ta'eetiin akka biyya sanaatitti yoo kalaalmite amma barnoota saayikooloojiitiif waggaa hedduuf namni barachaafuma jira. Gara ilaalcha namootaatti yoo deebine immoo bu'aan argame tokkollee hin jiru jechuudha. Itti gaafatamummaa fi beekuu bu'aa buusuu keessatti itti gaafatamummaan isaa maal akka ta'e wallaaluutu jira. Baay'inaan wanti kun amma gara bahaatti maaltu mul'ata namni biyya bahuu siigalee sababa adda addaatiin obboleettii haadha warraa godhatee fa'aa bahuutu jira. Biyyumaa baasuuf jechuudha. Maaliif sammuu keessa maaltu jiraan yoon biyyaa bahee malee jijjiiramuu hin danda'u waan jiru. Ilaalcha akkasii kun bal'inaan mul'ata. Sababa kanatti amma namoonni wal jaalatan wal dhabuutu jira. Nama jaalatu dhiisee deemuutu jira. Sababa waan akkanaatiin jechuudha. Kanaan ibsuu yaalii jechuudha amma tokko. Hagam jijjiirama fidaa yookiin hagam takka bu'aa buusa jettee yaadda? Amma bircuqqoo takka bishaan qabdu beektaa yoo bishaan biraa gubbaarraan fuuteetti naidde bishaan san lafumatti malee bircuqqoo san keessa hin seenu. Namni sambaa yoo sammuu isaa qopheessee waan kun na fayyada jee sammuu isaa banee fudhatu ta'e haala saniin wanni sun keessa seenuu ni danda'a jechuudha. Kaduraa sammuun nama waan san dubbisu qophii ta'uu qaba jechuudha waan san fudhachuudhaaf. Waggoota dheeraadhaaf namoonni miidiyaa irratti si beeku hojii gaazexeessummaatiin tarii gaafa Mohammad Siraaj kitaaba barreesse gaafa jedhaman waan gaazexeessummaa wal qabatu ammoo dhiyeennallee hidhamtee akka turtellee quba qabna. Waan kana fa'aa kitaaba kee keessatti namni ni dubbisna jedhee fa'aa expect godhuu mala waan akkanaa dubbisuu danda'u kitaaba kee keessa dubbistoonni. Hidhamuu kiyyoo wajjin wal qabatu osoo hin taane hidhamuun biraa ni jira. Maaliif kitaabni kun asoosama malee seenaa dhugaatiin guutuutti waan halaqaatii jechuudha. Waan ta'eef hidhaan biraa keessa ni jira malee hidhaa ammaa nuti keessa turre kanaa miti. Dhumarratti yoom eebbifama namni dubbisuu barbaadu ka biyya keessallee ka biyya alallee jiru akkamitti argachuu danda'a kitaaba kee? Kitaabni amajjii 31 bara 2021 galma jiddu gala aadaa Oromootti eebbifama. Kitaaba argachuuf warri biyya keessaa rakkoon qabu biyya alaa immoo haalli mijaa'aa jechuun sooshaal miidiyaan namoota kitaaba kana biraa argachuu danda'anii bilbila isaanii achirratti ni maxxansinaa jechuudha. Haala saniin argachuu danda'anii. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo ka torbee kana asumarratti goolabamaa ka qopheesse Hamzaa Hussein ture kan isin biraan gahe ani Baqqalaa Toomaati ogeessa teeknikaa Deevis Muwasaaru waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa torban sagantaa biraa walitti deebinaa horaa bulaa.